lafatti ka walirraa fagaate ilmaan meeqa atamatu lubbuu tokkittii qabu waree tokko laate oduu teenyee lakkoofne waan Oromoo irra ta'e caba lafeetti jira tarreessinee fixuudhaaf yeroo nu qabu jira haadhaa fuudhii isaa bira kan garaa garaa ta'u yoo ta'es maal abbaasaa gatii dhugaaf kaffala rabbi guddaatu baasa. Rakina keessa teenyee iyyuu namoonni gaarii hawwina kaawwan dhabeeraas na bokkuu siinqee qabanne amma jiksuu malee jiksuu jiguun baranne amalii qaamii keenya dhihittuudhaan bulchine kan bakka bultii dhabeeyyuu baramee ka bulchine ootuma kunis uffata nurraa jiru qajeelummaadhaan danda'aanoo ba'uuf dandeettii balbala keenya hin jiru. Mootaasaa guddifachaan alagaa fira goone nama arma hoosinne balee nu tarba namaa loone. Garuu maal godhanii jarana warri miidiyaa qabu dhugaa keenya awwaalee saba guddaa maska'u addunyaatti wallaale mallattoodhaan guunguun dhaqooqa keenya qaqqabnee waanuma fakkaa qabnu dubbatachuu qaqqabne waan addunyaan itti jiru mee naannessaa ilaala ijaaruufis jibsuufis ga'ee miidiyaa qabu matara yasii jaala. Qabsoo maataa sinnee kallattii hundumaarraa haadhinnaatiyyuu malee miidiyaa sabaa ta'an nutis qorachaa jirra isaan keessaa ni tokko keessummaa gurra guyyaa har'a waadaa afur fuuldura qilleensa Oromiyaa bilisoomsuuf akkuma waadaa gale dhufe kunoo OMN gaanaaf tulluurra taalee eebba jaarsaa durkaa'ee dhadhaa jeesaa dibatee gugura diinaa bo'ee dhukkaabsaa injifatee watuma isaan alaalatti sodaatanii gaaddiduu dhufee dhaabbate kunoo mandara isaanii gidduu. Barichumatu akkasigaa maal godharee yaadira warra hojjetu fedhutti gatii biyyoo gidduu kana baay'ee rakkasee jira. Barreen gaddaa yoona kana kaabinee tokko garraan anteenaa isaa buqqifna barana koo kunuoti boolee irratti fakkeenyee OMN shubbisna. Barreen gaddaa yoona kana poolisii ofirraa eeguu karaa foddaa dhaabbannaa barana kun hin jiru adda babayii masqalaatti OMN daawwanna. Laakki sanaa jennaan dilee diishii OMN hiikuuf otuu baanki banaarra olii gadi marmaaru warra kufanii qaban warra du'anii badan waaqayyo lubbuu abaaru. Ammas kana caalaatti akka addunyaatti bahu sagaleen ilma yeessaa waan qabdan gumaachaati OMN jabeessaa aadaa fi duudhaan keenya addunyaatti akka bahu OMN jabeessuun ga'ee nama hundaa ta'u nutis gaayyaa Oromoo isa kaleessaa caalaa kufuu fi ka'uu keenya ija baay'ee tulaana bakkacha mul'atte kana gara ifa guddaatti jijjiiruu kan dandeenyu bakkacha mul'atte kana gara ifa guddaatti jijjiiruu kan jalqabnu tokkummaarraa kan darbe tooftaa kan biraa qabnu. Sangaan adiin huuqqannaan sangaan gurraachiin goobu wanti utubaadhaaf qabe dagaleedhaaf irroobu aannan urgeessuu mitiiree faayidaan qoraasuma yaabbiin eessaa nyaata walgeettiin kooraanuma. Maqaan keenya tokkuma walumatti waamamne madaan keenyas tokkuma walumatti aanamne waamaa walaraafadhaa garaa waliin bal'adhaa adaraa waaqaaf lafa attuu isaa maddee galti nutu wal biratti tafa. Sinas nuti wallaalle argineerra siyaa jama waatti naqachuu malee korojoo maafatama.
Innas yoo ta'e guddaa firas ta'e diinaa fi attuu kabajin malu kabajan kenninaa fi gaafa uummataa irratti silmii fi maagaa taate dhiiga dhalootaa jigsaa kan biyya saamaa baate paarlamaas appaartamaas ta'uu qabdu firfirsattee shittoo ishee mana dhaagaluu qabdi akkoo qabdu xiqqoo ishee